السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو أفضل تافي كم جمت ذكي جرتو بقى جراتم بكس جرتانون دنا جينيا جرات أفضل تافي كم جمتو تكيا بقى جراتن سنين جتة وانغو يا لمن سدي كان ديو كوبا كودني أرمو فيديو برا سني كبدي وان ركاي سني كبدي فجرات أفضل تافي كم جمتو تكيا نفردي في سعيد سمونا كنا باي ولنا ساتورة akkuma beekamu jechuudha anillee gara Yamanitti deebi'uuf fedhan qabu gonkumaan fedhan qabu hordoftoonni kiyyas baay'ee kabajamaa ulfaadhaan isiniin jedha warroonni na jajjabeessitanis warri yaadanaa kennitanis ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha warroonni akkasumas viizaa erginaa kootu nu biraa nuti waan hundaa kasii danda'anaan jettanis galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha kabajamaa karaa dhiimootiinis karaa keessaatiinis warri naa barreessitanii karaa WhatsAppiitiinis warroonni naa bilbiltanii na dubbistan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaan dhugaa rabbii ammanuma namni na jaalatayyuu jedhee takkaa yaadeen beeku ani garuu dhugaa rabbii jaalala namaa rabbi namaaf haa kennu nama na jaalatan baay'een qaba waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaa Dubaay irraallee nama baay'eetu kootu nuti viizaa erginaa nuti waan hunda si dandeenya atumti kootu malee warroonni naan jettanis ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha Saudi Arabiyaa irraas namoota baay'ee kootu naan jechaa jira akkasumas Kuwaatar irraa ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha biyyoota baay'ee irra namoonni baay'een kootu naan jechaa jirtanii si dandeenya viizaa erginaa naan jechaa jirtanii kabajamaan isiniin jedha obboleettiin kiyya kan Kuweet irraas anatu viizaa ergaa kootu kanaan jette galatoomin siin jedha ulfaadhu hordoftoota kiyyaa akkasumas biyyoota hundarra ayyuu kootu naan jechaa namoonni baay'een namoota hundaa maqaa waamuu hin danda'u waan ta'eef akkasumas Yaman irraas kan deebi'e gara Yamanitti hundaa waan si dandeenya yoo kophaa keenya si dadhabne illee walitti fidnee si dandeenya warroonni naan jettanis galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha ani garuu gonkumaa gara Yamanitti deebi'uudhaaf fedhan qabu garuu yaaduu dhumatti hin jira baay'ee na yaachisaa jira waa'een isaa murteessuu hin dandeenye yaadallee murteessuu hin dandeenye Abdii fi Sa'iidillee dhiifama naa godhaa dhiifama guddaa sin gaafachaa gaaffii isin na gaafattaniif deebii isiniin deebisne waan ta'eef dhiifama guddaan isin gaafadha maaliif waadaallee isinii galee ture waadaallee na galchistanii waadaa isinii galee ture akkasumas murteessuu hin dandeenye waadaa yeroon isinii galu waan kana na gaafattu natti fakkaanneeyyuu waan akkasina gaafatu jedhee yaadne kanaaf waadaa isinii galee waadaa namni tokko immoo erga waadaa seenee ka'ee waadaa seenas guutuu dhiisuun baay'ee namatti ulfaata viidiyoo kana wanti isinii waraabu dirqameefis namoonni baay'ee maalirra jirtaa maalirra geessee deebii Abdii Sa'iidillee deebistee moo akkaminaan jechaa jirtanii kanaafuu deebii Abdii fi Sa'iidin deebisnee fi waanuma jedhee deebisuuf na dhibee waanuma jedhee deebisuuf na harkaa badee kanaafu deebii isaanillee deebisnee fi ammallee ganaa ittuma yaadaan jira isaanillee dhiifama gaafachaa jira waadaa seenanii immoo waadaa guutuu dhiisuun baay'ee ulfaata waan ta'eef isaanis karaadhuma keessaatiin na dawwalanii karaa dhiinuuti karaa WhatsAppiitiin deebii keenya nu deebisi maal taatinaan jechaa jiru ani immoo deebiidhuma kana na dhiisaa jennaan isaanillee yoo dhugumaan nu jaalatte yoo dhugumaan akka obboleessa kiyyaatti keetitti nu ilaalte deebii kana nu deebisii naan jechaa jiru ani garuu deebii kana deebisuu hin dandeenye hordoftoota kabajamtoota kiyyaa deebiin kun baay'ee ulfaata waan ta'eef kanaafuu hin deebisne deebii kana kanaan booda biyyuma namaayyuu nan deema jedhee hin yaadne ani amma immoo Yamanitti deebi'a jedhee hin yaadu sammuudhuma koo keessa iyyuu hin fidu yoo hin deemillee gara Dubaay gara Kuwaatar waan akkasii deemu yaada malee Yamanitti abadan hin deebi'a jedhee hin yaadu malee kanaafuu waan inni hin raggaa'e immoo sinitti ni hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma murteessatti sinitti maa jechuudha ani Yamanitti deebi'uuf yaadu otoo Yamanitti deebi'eeti iqaamallee nan qaba waan hunda nan qaba tikkeetti bichaan barbaada malee iqaama nan qaba waan ta'eef Yamanitti burullee ka'ee deebi'uu nan danda'a garuu Yamanitti deebi'uu barbaadu duraa kana waggaa amma kanaachi keessa taa'ee faayidaa tokko hin qabu waan tokko faayidaa naaf hin qabu dadhabbii malee haarii malee gubachuu malee waan tokko faayidaa hin qabu waan ta'eef ani yoon biyya biraallee deema jedhe biyyuma biraa malee Yamanitti nan deebi'a jedhee yaadu Sa'iidii fi Abdiin akka yaada isaaniitti hajjiin si jaalataa hajjiin ammallee onnee isaa keessaa si baasuu hin dandeenye kanaafuu deebi'ii fi naan jechaa yeroo
ani garuu abadan deebi'uun barbaadu. Otoo waan na jaalatutti otoo waan dhugumaan na jaalatutti namni dhuyyu ture. Ajji yeroo mana jiru yeroo akkuma tasaallee ani garuu ilmoon barbaada ture yeroo sanallee ajjiin immoo ilmoon barbaadu. Yookiin rabbitu beekaa inni ilmoo qabataa yookiin bakka biraatillee ilmoo qabaachuu danda'a. Anillee hin beeku kana waan hin beeku hin jiru. Kanaafuu ilmoon barbaadu ta'a. Otoo dhugumaan waan na jaalateeti ani deemee torbee tokkotti jaartiin fuudhu ture ajjiin. Garuu ani waan na jaalatu natti hin fakkaanne jaalala koollee waan qabu natti hin fakkaanne faayidaadhuma isaatiif malee waan na jaalatu natti hin fakkaanne ajjiin. Kanaafuu hin deebi'uun jedha. Sa'iidummaa fi abdiinuu maaluma isaa beekaniitu si jaalataatti deebi'inaan jedhu. Akkuma inni afaan hin jaaladhaa naaf deebitu waan inni jedheef dubartiidhuma waan naan qixxaatu waan dhabeef akka koo nama zimmi jedhu waan dhabeef na deebifachuu barbaade malee dhuguma jaalala koo qabaatee miti. Ani dhuguma yoon deebi'ellee dhuguma yoon deebi'eefillee waan shanijaa waada galchisiifadhu malee hin deebi'uuf. Yoo dhuguma waan sana waada naa gale nan deebi'aaf ta'uu danda'a garuu murteessni rabbitu beeka. Waadaan sunis tokkoffaan maali yoo jettan baay'ee na miidheera waan ta'eef ana qofaallee miti uummata Oromoo hunda miidheera waan ta'eef uummata tokkoof fakkeenya ta'eera waan ta'eef fakkeenya badummaa jechuudha nama gaarii otoo hin ta'in. Kanaafuu hordoftoota kiyyas dhiifama gaafatee uummata Oromoo hunda dhiifama gaafatee yoo akkasitti waadaa naa gale isatti deebi'aa. Kan biraa immoo waadaa kan biraa immoo isinitti himuu hin danda'u karaa keessaatiin Sa'iidii fi Abdiitti mee waadaa sana hunda yoo tole naan jedhe akkasitti deebi'aaf malee hin deebi'uun isiniin jedha. Inni tole jedhee fi didee jechuu isaa immoo viidiyoo biraa irratti kan isinii waraabu ta'a. Isinillee baay'ee galatooma kabajamaa ulfaadhaan isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti kabajamaa ulfaadhaa nagaan turaan isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Warri mana kiyyaa faaraa taatan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Sheer saabskiraayib naa gochuun dagatiin isiniin jedha. Waan inni irra ga'e yookiin guyyaa 2, 3, 4 torbee tokko isinitti himuu danda'a. Kanaafuu yookiin warri Dubaay jirtan Dubaayitti wal arguu dandeenya. Warri Suudi Arabiyaa warri Kuwaataritti wal arguu dandeenya isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa iddoo sadan kana keessa tokkotti wal arguu dandeenya isiniin jedha. Garuu ani murteessuu hin danda'u. Rabbitu murteessaa. Rabbitu waan hunda beekaadha. Rabbitu waan hunda danda'a waan ta'eef ani bakka inni na kaa'u isumatti dhiisee jira. Kanaafuu waan na hordoftaniif waan amma dhumaatti na hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa fayyaa naa ta'a.